Eessa jirta? Dhufaa jirta? Hayyee egaa akkas ta'e waggaa dhuftu kuduraa fi bishaan fidii kootu amma dura irraa qanan goone. Jedhayyee yalla nagaan kun. Salaam. Menja. Asal saya di dia punya telepon bukan oli gadi off taka. Maalin godha reessin taa'ee eeguutti raawwar kuduraa hanganaa fiddee dhufte. Maala na ina. Kuduraa naa fiddee dhufta ka. Kuduraa. Kun hojii dhalaati malee kuduraa fiduu wayi dalagaati yaamti. Gadi baattee dhayxee fidattee dhufta malee. Kuduraa yetti telefoona isaa digdamii afur olii yeroo mara. Namticha nanaatiin maraatte meerree kuduraan naa fiddee too dhufte. Kuduraa baante. Kuduraan hojii dubaraati malee hojii dhiiratii miti. Maali ni wallaalte ani hojii koo bara hojii dhuunfaa hin qaba. Waan hundaafuu hojii kennan hunduu jechuudha waa hojii kenna gargar baasnee osoo barree baay'ee namatti tola. Kanaafuu addaan baasii bare. Amma maal haasoftaati? Amma sitti bilbilee tootolee fidee tan dhufanaan hin jenne odoo fidunaan jette ani gadi ba'ee tan bibbitadhee dhufa amma sa'aatii nu kutte maal jechuudhaan akkanaa mala akkamii fiddee irra mo'ati? Dhageessa wanti ani hoggaatan tole wanta ani siin jedheef ni beekta miti. Ani waa diduu hin beeku. Laakiin wanti tole jedheetiin harka qullaa dhufeef har'a yoo fideetiin bitee ka dhufu taate. Kanaafuu yookaan borus naa fideetiin fayyaddeetiin ati sa'a 24 telefoona kee qabattee telefoona kee tira waan deettu har'a yoo si barsiise yeroo hedduu waan dha'eetuuf ani immoo yeroo hunda waan si fiduu hin dandeenyeef waan hojiin natti baay'atuuf kanaafin har'umarraa fakkeenya siif godhe jechuudha. Kun immoo ni yaadatta miti barsiisaa yookaan nu barsiisu fakkeenya jedheetiin eegalee fakkeenya xiqqoo wayii nama dalaga jechuudha. Kun fakkeenya gaarii akkasii ta'u asumarraa si barsiisa baruu qaba. Akkas jettee miti? Tole egaa akkas jettee ofuma keetiif naaf fidanan jettee mi akka yeroodhaan ba'ee bibbitadhee dhufnetti egaa akkas ta'e anirree ba'ee ilmaan taa'e yeroon is kutte taa'i. Taa'i jettee? Jaajjisiin jedhe. Dhageessa ani bara akka teessuuf yookiin akka teessee telefoona laaqxuufii miti kan si fuudhe. Tole akkas jette duuba maaliif na fuute akkan kijiba keessii baadhuuf na fuute moo akkasii duuf na fuute akkam meelsii ta'u barbaade. Ani jechuudha kasi fuudheef akka jaarsa hamaatitti na laaltetiin akka jaartiin jaarsa hamaatti sodaatutti akka na sodaattee na kabajjuufi malee kasi fuudhe akka ati teettee akka barbaade na duukaa haasofteetiin gaafii fi deebii akka na wajjin natti deebiftuufi miti yookiin akka telefoona teettee laayixuufi miti kasi fuudheef. Amma sii galee? Hoggana naaltaan dalagduu ta'e sitti fakkaadhaadha manaa teetii bar akka feetetti natti dubbachuun qabdu waan mana keessa jiru. Ittee dalaguu qabna kuduraa waalanaa fidee maal keetti sirraa irra tasi. Ifuka atis hojii kiyya dhayxeetiin dalaydaa. Maaliifan hin dalagne hojii nan hin danda'u taanan nan dalagee akkasii hin nasee ta'an. Erga akkas taate kaa ana wajjin hin kaabootaa hojii tiyyaa san dhayxeetiin akkas si dalaysisaraa. Rakkoon qabu nan dalagee hatummaan nageessi malee. Waan dandeetu sitti hin fakkaatin waaqni si agarsiisu. Amma ka'iitii kuduraa bitiitti nyaata godhi. Si wajjin ammas taa'itiin karaa gasiifnan haasaa anuyyuu kuttee jirtaa dagachiisuuf deemaa jirtu jechuudha. Ka'iitii nyaata godhi. Itoon taa'ine gadhiin argita hooran ka'eetu dalagi. Anan dalagu sitti fakkaata akka kanatti lalaatu gawwaana seete inni imma duraafi tole hedheetoo aaree ka'ee anan dalagu sitti fakkaata. Usti itoon taa'ee yoo barbaade ba'e itoon alaa nyaata. Alaa nyaadhu? Eeyyeen alaa nyaata. Anatu alaa nyaata? Ayi anatu alaa nyaata. Ka'iitii godhi amma nyaata kuduraa bitti godhu. Ofiif dhiistee kuduraa deemtee fiddee dhuftee malee ani immoo inumaan dalagu dheena kanaa. Ka'i dubbii biraan barbaadin ka'iitii nyaata godhi. Atu dubbii na barbaadin deemtoon kuduraa fi dikoota. Erga akka jaartii namaatitti qaalii namaa hin guunne qaalii kiyya hin guunne wanti na bira asitti wanta itti teettuuf tokko hin jiru ka'iitii narraa ba'ii kuti. Sirraan kuta'ee atummaan dalagattee nyaata beeksisa argata. Maal fuudhe sirraa kuti jechuun kiyya laal asitti akka deebiteetiin na bira dhaabattuufi miti mana kanatti hin deebiin ija kee arguun fedhoon amma narraa kuti baafadhu. Narraa deeminaan jedhe oolan isaan agarsiisin uffachuu eessan deemaan. Bakka biraa herreeguun dhaqu asumatti jalaa deemetan waan inni ta'uu isaa arge eessatti dhokadhaa. Arguma tajaajila jala seenu tana keessa seenu nageessi nageessu.
anummaan tun tama akkam fuudhayyuu intalan taane fuudhe jechuudha. Yoo an har'a kuduraa san isii bichisiisee amma nyaata isiin goosisin anuu anaa miti. Mucayyoo! 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 Hai! Injirtuu sun? Mucayyoo! Hayyaa! Kushiinaa fayyadamee jirtu. Mucayyoo! Hai! Dhuguma kuttee jira mucayyoo. Wanti tun gowwaa bari. Hai! Wai mucayyoo ni isa kuttee jira. Mucayyoo! Faatuma! Faatuma! Hayyaa injirtuu isa kuttee jira. Faatuma! Hayyaa hayyaa! Faatuma! Mucayyoon tun jira. Mucayyoon tun wai gowwaa bari. Dhugaa godhattee wai kuttee bari. Wai mucayyoo tana. Wai dhiira mucayyoo tun dhugaa godhattee kuttee. Maaltu dubbadhu na jedhe. Wai osoo isiin hin fagaatin dafee yaada qabu. Mucayyoo! Mucayyoo! Warra isaan godhe ani namaan waadha. Na barbaadaa bulu. Na barbaadaa yaa abbaa maaltu na dubbisa mucayyoo gowwaa. Yaa abbaa maaltu na dubbisa eessuma baay'ee guutare. Eessumaa fidare mucayyoo tana gowwaa. Yaa abbaa eessuma guutare yaa eessuma guutte mucayyoon eessuma guutte eessumaa isii argate. Maaltu si dubbadhu naan jedhu mucayyoo gowwaa wayi akkana beekaan. Wayi akkana beekaa sila osoo akkana beekeetti hin dubbadhu barre. Yaa abbaa gowwittii tana eessuma abbaa isiitii fidare. Yaa waaqa maaltu na dubbachiise mucayyoo gowwaa. Yaa gowwaa gowwaanidha akkana qabdi gowwaa. Maaltu gowwaa fuudhe naan jedhe gaafa wala. Erga fuudhee hoo maaltu si na dubbise anatu gowwaadha moo isitu gowwaadha amma kan itti dubbate kana gowwaadha moo kan ta deemtetu gowwaare. Yaa waaqa lamaan keessaa gowwaa simatti beeka. Maaltu itti na dubbisee iyyuu osoo itti dubbachuu baadhe sana kana hunda wayi qaba. Wayi bootaa ani dhageessu jira bootaa hunda golba hunda seeni. Dachee hundi natti namni laal luka qullaa osoo kopheen duratiin fiigeetiin bootaa meeqa dhagee. Maaltu gowwaan baatti na dubbise tana gowwaa. Yaa waaqa atumaa haadha qofa fidi malee amma booda ittiin dubbadhu. Atummaa naa fidi malee har'a qofa har'a amma booda ittiin dubbadhu. Yaa Rabbi yoo akka uummatee isiin naa dhuftan eessumaa isii fidanii yaa mucayyoo gowwaa ta'e eessumaa isii fida. Eessumaa isii fidare eessumaa isii fida. Maaltu itti dubbadhu naan jedha gowwaa gandaa. Amma eessa abbaa kiyyaa dhaqare. Eessumaa isii fidare yaa mucayyoo gowwaa sana eessaa isii fide bootaan ani hin dhaqin hin jiru bara. Eessa na itti isaatii kana keessatti. Wai deeqaa muraasana keessatti eessuma seenti. Amma maaluma jedhare yoo warri na gaafatan hoo maal jedheetti amma yoo fedhe warri illee dho'iseetti mucayyoo ta'e na fidi naan jedhan akkamoo godhuu qabaan. Yaa waaqa nan salphisiin kaa. Takkuu na salphiftee beektu yaa waaqa nan salphisiin karma fiddee naa fidi yoo barbaadde gubballee gadi buusete. Karma buustee buusi. Amma booda ittiin dubbadhu laal kilmaata akka ittiin godhu ittiin dubbadhu waan barbaadde siin aadaa dha laal waan fidi naa jetteen fidaaf. Kuduraa miti waan barbaadde yoo siin naa jettee fidaaf. Kuduraa miti dinnichaa iyyuu fidaaf. Dinnichaa miti laal eenyu ka jedhan san dabaaqula illee ni fidaaf. Dabaaqula guddaa sana hojii. Rakkoota kan qabu isin maan qofta irraa haa dhuftu kana. Eessatti hin ta'a miti maal ta'a? Teessuma maaltu natti jira? Yoo warri na gaafate eessaa fidaaf? Mucayyoo ta'e na yoo naan jedhan hoo? Kanaafuu gowwaan baaduu inni barbaadu qabu. Eessatti taa'aare eessatti ta'a? Yaa Rabbi hin dandeessaatti ilaali yoo na kadhattan narraa hin dhabdan jette yaa Rabbi mucayyoo gowwaan baatana yaa Rabbi natti amma booda ittiin dubbadhu ilaali yoo an amma booda itti dubbadhe eenyu atuu nan dhiiftuun beeytaa miti maa kanaafuyyoo amma booda itti dubbadhatu maan fiti yaa Rabbi ati garaanatti jabaatiin kaakuu mucayyoo gowwaan sun garaanatti jabaattee baddeetti ati garaanatti jabaatiin yaa Rabbi hoggaani gabbee harka qullaa nan deebisin atuu hin dandeessaa yookiin asumatti natti fidiyyuu mucayyoo matanaayyuu mucayyoo gowwaa tan yaa Rabbi asumatti natti fidi amma booda ittiin dubbadhu gowwaan baatitti amma booda ittiin dubbadhu yaa Rabbi yaa Rabbi. Asumatti natti fidi osoo olii gadi na dhoofin asumatti natti fidi. Asumatti natti fidi. Gasitti natti fiduu didde gabbayeetiin barbaadee dhufaati. Yaa Rabbi kiyyaata harka qullaa nan deebisin qaba. Yaa Rabbi maaltu natti tuquu jira sir. Maaltu natti tuquu jira.
hayru yaa rabbii kiyya si hojjatte keessan du'aatii jeqee barame naan jedhime naan jedhe rabbiin ka'anii barbaadee si dhabeen isa argee si fidee miti. Kana dhabdee jiraachuu hin dandeenye of agartee miti. Duraan barri hin beeka inni irraanfadhe malee duraan hin beeka ofumaan si maamiti fi. Lammatan irraanfatin tole. Maaliin irraanfadhaa miti maaliin irraanfadha amma booda sitti dubbadhu si malee akka jiraachuu hin dandeenye hin beeka maraafuu baga dhufteeti. Erga taraa tana rabbiin si qabeetiin si barbaadee si naa fide akkan si dhabeetiin jiraachuu hin dandeenye hin irraanfadhu.